Baga nagaan gara lammii diijitaal iskul dhuftan sabiskiraayib gochuun viidiyoo haaraa keessatti meela akkamiin bananii fi akkamiin verifaayi godhan isinitti agarsiisa. Sabiskiraayib gochuun eegala. Jalqaba irratti kana gochuuf gara aappii Gmail aappii bakka itti maree jiru al tokko ni cuqaastu. Erga cuqaastaniin booddee gara kanaatti isin fudhata. Irra keessaan ani imeelii baay'ee banee waan hin jiruudhaaf bakka xiyyaan isin agarsiisu al tokko ni tuqxu. Isa booddee aaddi anaazer akkaawuntii kan jedhu bakka pilaasii qabdu kana bakka itti maree isin agarsiisu kana al tokko ni cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee gara kanaatti isin geessa. Asirra wantoota baay'eetu jira. As keessaa Google kan jettu bakka xiyyaan isinitti agarsiisu al tokko ni tuqxu. Erga tuqxanii booddee checking info jechaa jira. Barbaade kunoo create account kan jettu kan jalaati al tokko ni cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee for my personal ishee jettu ishee irra keessaa bakka itti maru kan al tokko ni cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee first name fi last name isinii fida. Asirratti maqaa imeelii keessanii galchattu. Ani isinitti agarsiisu waan ta'eedhaaf fakkeenyaaf lammii last name irratti immoo maan jedheen nan galcha. Isa booddee next ni tuqxu. Isa booddee gara kanaatti isin fida. Asirratti baatii filattu, asirratti guyyaa filattu, asirratti yoo danda'ame bara 1999 2000 yoo guuttan gaariidha. Sababni isaas umuriin keessan 18 isaa ol ta'uu qaba. Asirratti imeelii hin daganne galchattu jechuudha. Maqaa imeelii keessanii kan hin dagachuu hin dandeenye imeelii bilbila biraa irratti loogiin gochuuf illee kan isin fayyadu waan ta'eedhaaf imeelii dagachuu hin qabne asirratti guuttu. Erga guuttanii booddee next kan jedhu al tokko ni cuqaastu. Next. Ergasii bakka kanatti isin fida. Amma immoo paaswoordii irratti galchitu. Paaswoordiis kan hin daganne ta'uu qaba. Paaswoordii yoo dagattan imeelii keessan yoo isin jalaatii badee argachuu hin dandeessu waan ta'eef paaswoordii yaadachuu qabdan. Simboolii lakkoofsa waan ta'e simboolii garagaraa fayyadamuudhaan lakkoofsa keessan itti galchattu. Isaan booddee amma imeeliin kiyya banamee jira jechuudha. Imeelii banachuu qofti gahaa waan hin taaneedhaaf verifaayi gochuun dirqama. Viidiyoo paartii 2 keessatti immoo verifaayi akkamittiin akka godhan isinitti agarsiisa. Amma imeeliin kiyya banamee jira. Agrii godhee xumureetiin jira. Asuma irratti viidiyoo paartii 2 keessatti akkaataatti verifaayi godhan isinitti agarsiisa. Tole viidiyoo paartii 2 akkaataatti imeelii lakkoofsa bilbilaatiin verifaayi godhan jira. Kana gochuuf jalqaba gara Gmail aappii keessa al tokko ni seenna. Erga seennee booddee piroofaayilii irra keessa bakka jirtu al tokko ni cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee imeeloota qabdan isinii fida. Imeeloota qabu keessaa kunoo sadaffaarra kan jiru kana amma banee ka'e. Kanaafuu ishee al tokko ni cuqaasaa jechuudha. Iddoon itti maree jiru al tokko ni cuqaasa. Imeeliin amma banee waan ta'eedhaaf erga cuqaastanii gara duubaatti isin deebisa. Piroofaayilii kiyya malee ol xiyyaan bakka isin agarsiisu nan tuqa. Ammallee kunootii fakkeenyaaf amma naa ta'ee jira jechuudha. Kunoo piroofaayiliin lammii jedha. Isa manaaj kan jedhu jalarra jiru nan tuqa. Ergasii gara kanaatti na fudhata. Security and sign in kan jettu bakka xiyyaan isin agarsiisu kana al tokko ni tuqxu. Viidiyoo kana seeraan ilaalaa yoo dogoggortan gara biraa isin keessa. 2-step verification kan jettu si fida. Bakkitti al tokko ni cuqaastu. Ergasii gara kanaatti isin fudhata. Asirratti lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo paaswoordii isin gaafachuu danda'a. Erga guuttanii darbitu iddoo kana irratti isinii fida jechuudha. Point number kan jettu bakka miiseejii kan fakkaattu jala ni cuqaastu. Erga ishee cuqaastanii gara kanaatti isin fudhata. Point number kan jedhu al tokko ni tuqxu. Ergasii gara kanaatti isin keessa asirra fakkeenyaaf USA Ameerikaa irra jira waan kuni. Kanaafuu gara Itoophiyaatti hin jijjiiradha jechuudha. Isin gara biyya jirtanitti guuttattu waan Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyaa irra kaawwadha. Kaartaa biyyaa kana Itoophiyaa irra kaa'achuun dirqamadha jechuudha. Itoophiyaa irra kaawwadha. Erga Itoophiyaa irra kaa'attaniin booddee asirratti lakkoofsa bilbilaa keessanitti galchattu. Isaan booddee jaraatii mallattoo tiik taatee jirtu. Miiseejii immoo bilbilaan akkasinii galuu barbaadu. Anaan miiseejii bakkuma irra jiru yoo ta'e rakkoon qabu. Isa booddee neekistii tuqxu. Seef bakka ittuu fi baa kan jira seefii tuqxu jechuudha. Seef erga tuqxanii booddee kunoo amma verifaayi naa ta'ee jira jechuudha. lakkoofsa bilbilaa kiyyaatiin amma verify godhadheen jira jechuudha. Viidiyoo
kana keessatti akkaataatti imeelii banatanii fi akkaataatti verify godhatan waliin ilaallee jirra jechuudha. Amma verify ta'uusaa mirkaneeffamee jira jechuudha. Mee gara duubaatti deebi'een tekstii yookaan immoo miiseejii imeelii koo keessa galee isinitti agarsiisa. Kunoo jalqaba duubatti deebi'a. Kunoo miiseejii haaraan na qaqqabee jira. Innis 2 step verification'iitiin verify gootee jirta jedha kunooti. Subscribe like godhaa viidiyoo kana haga dhumaatti. Viidiyoo itti aanu keessatti waa'ee YouTube paartii waan eegalaa galatoomaa.